جارتي jalqabaa gisee fuudhee amma jaartiin takka talammadaa si hayyamu dandeessi. Talammadaa sun garuu sadaffaadhaa siin hayyamu jalaan hiiktu malee siin jetti. Ati hiiktee jirtillee gidduu jirti. Hiiktee ati barkaayyoon tante afur fuudhaa miti. Hayyamni ishii dirqamaa miti jaala mocaa maal ta'e? Kiyyarraa maal rakkoo qabenne ni fuudha rakkoo qaba. Anaa miti bar Dr. Zaakiruu hoggaa gaafatan. Wanni itti sababa ta'e fuuldura dhaloota warra rabbii waan beekuuf dhalaasha afur nu hayyame. Population dhalaa turre hedduudha. Maa manatti hafaniifi. Anamma gaafii takkaan sirkuudha qaba sirku. Sirkuu miti haa ani hin dubbanne gurme. Sirkuu mara si gaafadhu. Okay, dubbachuma feetaan saate ayyee. Dubbachuun fedha garuu gaafii ta'e dura waan takka jiru sorry. Inderesin yaa'ii daqiiqaa takkaan si kan nadafe. Rappi. Rabbii maal deemee? Daqiiqaa takka kan ta'a haasa'e. Tuuf. Ni jira haasa'e. Ni jirru jechuun ayisi. Akkana bar bakka itti kasaaran. Itti fufi. Ala networkiin qabdu sorry. Ashu si dhagaan jirru. Daqiiqaan kan kee dhumatee jira. Laa dhumanne gurme. Deessigaa gurme malaamaltummaa karaa kan. Okay, ayyee mirga dubartootaa taate. Laa bar irratti deemti bartaraan na dheessu jira. Wa in khuftum illaa tuqsitu fil yataama. Illaan jiru dura qaray maal taasisa? Illaa jettiisa hayi. Ittiin iyyina haatiinsa isin nutis barannee jirra waan ta'eef. Afaan Oromootiin nuyi afaan Oromootiin himi Ustaazaashu. Afaan turjumaanaan isin hima dhaggeeffadha turjumaana jala kaaya. Okay, akkana kun haa. Hayyee dura isin himeetiin sanbooda turjumaana isin hima. Wa in khuftum Jaja. allaa tuqsitu fil yataama fankihuu maa طلب لكم طلب لكم من النساء ما طاب لكم ثلاثاء أو رباع فإن خفتم ألا تعدلوا موتو سورة ناسي كراتة ناسي كراتة فانا قمت النوية ذلك أدنى ناسي كراتة رافين أنشتاز kita kambut gora do mirga kay falmine khane nu karata gurmesa gurmesa jika mal mut goda taniti Abo ini sare Quran sing reba. mabu jaje sitan hakara mirga ko af mut ratin gurab sai shamarranii kabachiisiis. afaan ladies first biyya faranjiituun dubbadun ta'a. Narraa qabee afaan isaanii narraa Akka walitti. Hai maal jechuun magaalaa salaasaa galamsa hoogganaa miti. Ishee Okay, itti fufayya. maal jechuun Osootiin dubbanne dura wasula saa warubaa taasisu jiisana wayye afaan Oromootiin nuyi. Gurmeessa yeus. gurmeessaan bar danda'u bar hayyee amalaal ta quraanaa suuratu nisaa keessa jira jennee jira rabbiin maal jeeni beektaa yoo sodaattee bulchuu hin danda'u jettee irraa if qabii ilmaan irraa dhalte sanis miitee isiis hin miidhinii jedha. Mee bakka tamii jaame? Waan shari'aan jette san keessa. Eessa quraanni ati mana sana duba ilmaan eessatti haasa'u jira meesitti? Inna yataamaan godhin haa ilmaan onoo yataamaan sani inni yataamarraa haasa'utti hin jiru sun. Inni waa irraa haasa'u jiru qaba. Ayanni Quraanaa ati fudhattee bakka sirriitii miti. Daliilli ati bakki itti dalalfataa jirtu sirrii miti. La suurati nisaa lakkoofsa irratti kaza. Yataamaan waa'ee dhaalmaa irratti dubbatamte. Fakkeenyaaf yoo Eessa irratti dubbatame dhalaalee jaarsi isaanii dhagaye dhalaalee jaarsi isaanii yaadatti irraa dhume si galee sanirraa haasa'u jira. Amma dhalaalee hedduun manatti hafee dhageeffisiisu. Quraanni maal jaa? Okay, tanaaf lola Itoophiyaa Eertiraa deeggaruu jirtan gaashin. dhaalmaas dhaaluu qabna ni beeytanii ni reeta obbo tajaarsi irraa du'ellee dhaaluu qabna ilmaanii wajji tanallee ni beeytanii mi akkam ta'an isaanis. Amma quraanni wanni jiru yoo wal qixxeessuu sodaattan fil yataamaa keessatti wanni inni ishee barbaadu haqa dubartoota kanaa eeguu dadhabdan dubartoota yataamaa jaarsi isiin kophaa ilmaan guddiftu jechuusi galee isaanirraa tabarbaaddan fuudha dubartoota kanarraa masnaa lamallee fuudha
وثلاث سديل لي فودا ورباع أفر لي فودا jireenya wanni quraanni kun wanni barbaaduu fi amma shamarran hedduutu ilmaan kophaa guddisaa akka isaan waan kana wal qixxeessuu sodaattan jechuu barbaade tijaartii obboleessaan keeti yeroo hundanni tottoodha yoo sodaatte fuudhii siin jee fuudha jaagaruu immoo mirgisii taakuun takkatti dabruun haraamii jaa fedhinnaa dhibbarra dhibbatti eeydee fi qafuutu sanuu hayyama eenyutiin hayyama jaartii duraatiin. Hayyama jaartiitiin wanni jaamu takkalleen hin jiru. Hin jiru kaakun. Jaartii duraa yoo fetee deemti maali? Ati lammaffaa fuudhaaf jaartii duraa mari'achiifta? Akiid quraanaa jaaxal. Sariyaatti gaafadhaa jaa. Quraanni eessatti Yaasiin dhiirti harmallaa hin qabdu. Yaasiin dhiirti harmallaa waan jedhamu qabdu. Dhiirti yeroo hunda dubra. Fuudhuu dandeessi. Dhiirti harmallaa hin qabdu. Washmallaa qabdi malee. Dhiirti nama harmallee isheen qabdu. Washmallaa qabdi. Akkana dhuftani nuti hadiisa jennee si dhaggeeffachuu jirra. Harmallaan bakkeessi numaahu. Harmallaan nu daranii si harmalleeshin dhiirti. Mama amma ustaazas maan akkeetti rabbiin laali yoo opshina kanne malee dirqaman goone abbaan barbaaddanuma jee siyalee yoo barbaaddan jedhal maaxaa balakum jechuun yoo isin feesise yoo barbaaddan shamarran kanarraa kana jee malee abbaan fadhe jee malee dirqamni hin jiru ammoo sanumaa dhagayka sanumaa wal qixxeessu yoo sodaatte jee ammaasi siyalee isaan kan ija walqixaatti yoo sodaatte takkuma fuudhaa. Takkuma fuudhaa. Haya Akkasii qofa irratti. Laala amma falmaa goggoyduu dhiisneeti kara sirriidhaan amma kara irraa waa walirraa hubachuutti. Wal qixxeessuu yoo sodaatte takkuma fuudhaa rabbiin tokkichi nu kalaqe kunuu waliif nu kalaqe kunuu je'e isin. Osoo ulaagaa haqa takkitti isinirra jiru kareefu sirkuun akkasi qaraatu san hunda hin guutin maaliif Hinguu amma haguutu yoo dhufe yoo sanimi haguutu yoo dhufe yoo nuutuu ittiin dubbannu laal fakkeenyaaf alasii manasii guutee fi mee warri guuttan lama kataba as jalatti jettee ammallee shari'aan akka jettu guyyaa fuutu jetti laal guyyaa jaartii duraarra fuutu jaartii duraa san waan jaartii boodaatii bitte san guutuu maali gaaf akkasiifi laandoo maaliif horiin ati fuutuun sun horii isii wajjin dalagatte waan taateef kasiniin jechaa jirru bar ammaan tana isin warri dhiiraa keenya ammaa kuni dafka dhalaatiin afreeffachuu fi lammeeffachuu fi sadaffaa ofeetanii